qophii jaallatamaa keessan torbanitti yeroo 8 jedha torbanitti yoo danda'ame yeroo tokko isiniif dhiyaatudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya bareedaa sagantaa yaada uummataa jedhu qabannee koondoominiyeemii Koyyee Faccee keessatti argamna. Egaa akka carraa ta'e yeroo manarra deemnu namni manicha keessa afaan Oromoo dubbatu hin jiru, hundumtuu afaan biraasaa akka carraa ta'e dargaggeessa magaalaa keessa karaarra deemuun argee dubbisee jira. Gara isaatti isin dabarsa. Mee eenyu akka taatee fi hojiin kee maal akka ta'e nuuf himi. Artisti Guddinaan jedhama. Sirbituudha. Sirbituudha? Nama sirbitu dhibe moo maali? Fira wayititti si waamire atoo nama sirbu miti nama sirba dhaggeeffattu iyyuu fakkaattu. Mee waan fedheef akkamittiin immoo gara aartii kanaatti dhufte? Ani uumamumaan iyyuu kennaa weellisuutu keessa koo jira. Ani amma weellisuun barbaanne ture saatii kanatti. Si galee garuu aarii tokko keessa na galche. Kanaaf hin dafeetti seeni. Maali si'ana weellisuun barbaanne taanaan maaltu akka boobee shof si godheeme qirb godhee aartiitti si fidere maaltu si ariifachiise maaltu harka facaasaa sitti feesise maali suutan jettu aariitti nama gashaa. Siin galle dubbichi dubbii lafaati. Lafaan immoo hin qoosamu. Hin qoobamu. Maal seete? Amman argitaa kan? Asiin koondoominiyeemii kan argaa jirta? Lafti kun lafa akaakayyuu koo. Lafa abaabilee koo. Kan abbaa kootii ture. Si gala? Garuu nurraa fudhatanii koondoominiyeemii kana irratti ijaarratan. Si galee? Koondoominiyeemiin kun immoo qotee bulaaf hin kennamu jedhanii anas abbaa koos hin dhoowwatan. Erga qotee bulaaf hin kennamne qoodamee kennama eenyuuf kennama ree? Kan as keessa jiraachaa jiru koondoominiyeemiin kun kan hirameef aartistootaaf. Egalee aartistoota keessa jiraata. Maarri ati aartistii miti moo ati biimbiif sirbite moo qorophisaaf sirbite maaliif aartistiidha maaliif ittiin gallite immoo? An kanan ittiin gallee fi kana keessa kan jiraatu Dammallaash fa'a. Warra akka Difaa Abbaachuu, Mollaa, warra akka kanaati. Malee Tolasaan, Abdiisaan, Caalaan keessaan qabu kana keessa. Si galee kana keessa warra kana jiraata malee warra akka kanaatiif warra kan keenyaatiif kennamee hin beeku. Kanaaf anamma maanni murteesse maqaa koo gara Kidaanuutti deebise aartistii ta'e lafa abbaa koo erga hin dhabee koondoominiyeemii kana immoo hin dhabu. Yaada jedhuudhaan gara aartiitti galee sirba kana baasee sirba baasee. Malee aartiin si waamnee koondoominiyeemii si waamee jechuudha. Mee isa iyyuu miti erga ati aartistii taate rakkoon jiru isaan Difaa Abbaachuu Gizawuu Malaakuu ta'anii erga galanii. Rakkoon maqaa kee fi rakkoo maalidha? Bal'inaan kan jiru sirba itti baaftu irratti ati sirba dubartoota baastu moo sirba itti baastu sirba maal irratti hundaa'edha? Maaf si diduu danda'an kaayyoon si diduu isaanii? Yoo dhaabaaf sirbite malee. Eenyudha dhaabaan immoo? Dhaabaa sabaa? Dhaabachuun dhaabuma kan isaaniidha. Kanuma mootummaa jechuudha. Yoo nuyiif sirbite malee siin laannuu naan jedhan. Ani isaan jechuun immoo warra abbaa koorraa lafa fudhateedha. Kan abbaa koo duwwaa miti. Hawaasan keessa jiraadhurraa warra lafa fudhateedha kan hunda isaaniiti. Lafti kun si galee? Kanaaf iyyuu har'a koondoominiyeemii fudhachuuf jecha yoon sirbee bor sabni kun maal la godha? Hawaasi koo kun qullaa na dhaabee ofii isaaniitti sirba. Kanaaf hin sodaadha. Maal qullaa? Qullaa maali? Safeeffannoon hin jiru? Maal wayyaa maan sirreebanii? Jechuun bor nan qaana na yeellaasisa. Mootummaan kun akka kanatti nafu darbuu danda'a. Kanaaf maal gochuu qabda reeti? Kanaaf iyyuu ani hawaasaaf hin sirba. Si galee? Hawaasaaf sirbita? Garuu ati maaliif hawaasaaf sirbita maali? Oromoof hin sirbitu hawaasaas dabuubi jiru keessa afaan Oromoo dubbachaa hawaasaaf sirbita maali? Hawaasaas dabuubi siin jechaan jiru. Hawaasa jechuun saba koo jechuudha. Saban keessa jiraadhu jechuudha. Si galee? Saba koof hin sirba. Dhugaa saba kootiitiif hin sirba. Si galee? Anamma yaaleen ture mootummaa kan jedhu
akkuma durba wayiitti deebiseen sirba jedhee akka nama durbaaf sirbu. Itti kondominiyeemii ittiin fudhachuuf jettee. Ittiin fudhachuuf jedhee jechuudha. Kondominiyeemii kana ittiin fudhachuuf jedhee mootummaa kan jedhu akka durbaatti deebisee itti sirbannaan yeedaloonsaa dhaqee walla jalaa rukute mootummeena jalaa ta'e. Durbatti fakkeessitee mootummaa sirbuuf jettee mootummee si jalaa ta'e. Mootummeena jalaa ta'e. Mootummee koo jettee sirbuuf turteeti. Akka chiikiitti. Walna jalaa rukute. Naaf ta'uu dide. Amma hin danda'e yaaleera. Firas dhabnee, falas dhabnee, birriis dhabnee. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee kan bitaanatti galu artistoonni keenya kan isaan buraayyuu galaan sabbataa ta'anii fi qilleensa bareedaa gara baadiyyaatti magaalaatti dhufu argachuu fedhanii achi taa'uun jedha. Akkas jechuun qilleensatu kiisii isaaniitti galeennaan achi galu kondominiyeemii dhabanii dhuma irratti galu. Eeggachaa badeedan malee muqaata Sudaaniin ga'anii kakkeettiin yoo daangaa biyyaa eeguu isaan maal jettu sabbataadha buraayyuudha jedhanii gaaffinatti ta'a ture. Akkas jechuun kondominiyeemii isinii kennuu didanii jechuudha. Garuu hanga kana yaaltee ammati dhugaama tokko dhabde moo maaf amma kanatti milkaa'in yoona kana geessetu milkaa'in itti kondominiyeemii kanatti hin galii yoona kana geesse. Dhugaa dhabee miti. Si gala. Dhugaa dhabee miti. Dhugaa kumaaf kitilaan qaba. Si galee maalidhaa warri kaabaa kuni mootummaa fi warri kaabaa kuni hamma lafa Oromoo jaallatanii haadha manaa isaanii hin jaallatan. Haadha manaa isaanii irra simbulu lafa Oromoo irra simbulu. Kanaaf dhugaa dhabnee hafnee siin jechuudhumaaf. Garuu kamti caalaa inni jedhu immoo waan addaati. Buluumaaf iyyuu waan irra bulan qabaachuu qabu. Kanaaf jaallatu jechuudha. Mee isayyuu miti walumaa galatti ati aartiin akkamiin ibsama jettee immoo yaadda gama aartiitti si deebisaa waan ati deemaa jirtu kun walitti na buusa miidiyaa keenya wajjin aartiin immoo akkamittiin ibsama mee akkamitti ibsatati? Amma aartii kana maal jedheen sitti hima? Aartii amma nuyi waa'ee jaalalaa sirbina garuu chiikiin qaba. Anaa nyaatu haadha okee anaa nyaatu. Singileen waa'ee Finfinnee sirbina garuu gincii jiraan. Maal gincii horii fi jiraachaa jirta? Gimbiin jettu? Gimbii wayyuu? Ana qofa miti ka. Ana amma ginciin jiraadha. Waa'ee Finfinnee sirbaa achi kan asoosaa jiraatan jiru. Kan warra Dambidoolloo jiraatan jiru. Kan Gimbii jiraatan jiru. Sa'aayira Gullisoo kan jiraatan jiru. Sii galeera? Aartii jechuun kana. Anaa dhangalaasa. Natti dhaga'ame. Laa. Natti dhaga'ama garuu waan hin godhummoo hin qabu. Ofii kootii kondominiyeemii keen jiraadha sabii ta'eef wanta hin godhummoo hin qabu. Waan amaas dubbachuu hin danda'u. Mee erga furmaati isaa immoo maal dha? Mee erga Finfinneef sirbatanii gincii jiraatti ta'e furmaanni ati yaaddu immoo maal dha? Mee akka aartistii tokkootti. Kun furmaata maalii qabare? Furmaata isaa sitti immoo ergan waa'ee Finfinnee sirbee ginciin taate waa'ee gincii sirbee Finfinnee ta'a. Erga waa'ee Finfinnee sirbitee gincii teesse yoo waa'ee gincii immoo sirbitee Finfinnee teessattee yaadde garuu jechuudha maal gincii teessuu reessin Gimbii asoosaan jettu garuu taaksii fi iyyuu xiqqoo ishee rakkisaa etuu deemte hoo. Ani iyyuu kana caalaa haasa'an ture. Galatoomi. Artistii akkasii sin eddaa anaan haadhoo kee nyaatu. Hin gadoofte artistii akkas taatanii numa wayyaayi numa isaanitti siqe wayyaayi anaa dhossu haadhoo kee. Dhiifamaa egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya qophiin keenya yaada uummataa jedhu akkuma itti fufetti jira. Amma immoo nama arganna nama afaan Oromoo dubbatu namittiin tokko as dhufaarti mee itti deemeen ilaala. Gara isaan itti isin dabarsa na hordofaa. Dhiifamaa akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyo. Kun qophii torbeedhaan darbuudha. Sagantaa yaada uummataa jedhuudha. Uummata wajjin ol isin barsiisuun barbaade. Mee eenyudha maqaan keessan? Kitilaa Waaqayyaan jedhama. Kitilaa Waaqayyaa. Tole mee isin jiraataa ganda kanaati qote bulaa ganda kanaati moo? Lakkee buqqee jooraa ganda kanaati qote bulaa ganda kanaa miti.
Jechuudha naaf hin galle buqqee jooraa yeroo jettu lafti kun kan keessan moo kan keessan miti moo ganda kana jiraattani? Kan keessan miti jettee bara 1990 keessa na yaadachiiste amma wal ganneef. Waasi jechaa jirtan naan galaa hin jiru ifa naa godhaame. Dur eeyyee dur lafti kun kan koo ture amma kun akkuma argitu kana waan kana fidanii kondominiimii maal jedhan kana fidanii irratti ijaaranii lafa koosnarraa fudhatanii amma hin qabu amma kan koo miti siin jechuu maafidha lafichis kan koo miti manichis kan koo miti siin jechuu maafidha amma. Maali akkuma dhiigaa tola arjoomtani moo qarshii isin ilaalatanii isin hirkaa fudhatani moo maal dhakkisaa waan sanaan gala? Kan waa'ee lafa narraa fudhachuu qofa miti waan si ajaa'ibu lafa amma kana ga'u argitee kana qabatee sana qabatee lafa amma kana ga'u kana kondominiyeemii irratti ijaarra jedhanii birrii isaan naa kennanii kondomiin bittu birriin kondominiyeemii fi irratti ijaarra jedhanii lafa kanarraa kennanii jechuudha. Isayyuu miti ana caalaa ana isa lafa kanatti gurgura caalaa namicha halluu mana kanaa dibetu birrii na caalaa fudhate. Waan dhugaa jirtu tokko moyyoon sitti mee jechuudha. Oromoon amma lafa isaarraa buqqee kilinikiin taamiruutti kan namaan buqqaan. Amma Oromoon lafa isaarraa buqqee jechuudha. Buqqee miti. Lolee malee lolee garuu kan naan galle. Erga lafa keessan isin hirkaa fudhatanii waa hundaa fudhatanii kondominiyeemii kanallee isin ilaannee waa xiqqoo isheetti galaadhanii. Kondominiyeemii laachuu dhugaa tokko yoon sitti mootummaa biraa wanta nuun argannu yoo jiraate wanta mootummaan nuu laatu yoo jiraate nuuf waan akka kaardii filannoo fa'aa nuu laata malee warra kaaniif nuuf kaardii filannoo nuu laata warra kaaniif immoo saba biraaf immoo kondominiyeemii laata. Mee kanarratti mootummaan maal jedhama ittiin dhaga'amu yeroo qote bulaa buqqaasee baadiyyaatti gasee warri kaan immoo waan barbaadan hojjetanii dhufanii itti galan maal isiniin jedhame mootummaan immoo? Obboleessa koo mootummaa waan jedhamu iyyuu nuun arginee hin beeknu. Nuun dhagaa raadiyoo isa mootummaa jedhu raadiyoo keenyatti galchitee dhaggeeffanna malee isa qofa beennaa mootummaa nuu beeknu dhagaa raadiyootti beenna malee. Akkam dhagaa raadiyoo immoo? Isheen gatiin qabduun siin jedha dhagattiin duraa taaseedha wayya malee isheen kun immoo in albaati daftee albaati isheen mootummaa dhamtu dhagattii isheen kun. Nama gaddisiisa baay'een gaddee dhagattiin isin albaati. Amma lafa amma kana ga'ugaa erga kondominiyeemiif dhiiftanii mee eessa immoo jiraachaa jirtu? Ani bakka jireenyaa bakka dhaabbataan qabu kanaan dura maalla godhanii kondominiyeemiidha jedhanii kana hundarraa na buqqaasanii innaan amma kunoo gajjellaa kanatti naqee gale. Gaafan gajjellaa kanatti galu moola kun achirra dhaabatanii fincaan gannatti fincaa'u. Bobbaan isaanii maal gochaa jirtaa? Maal gochaa jirtaa? Ati warruma kondominiyeemiin irraa fudhatan natti yaalaa jirtoo? Maal jette mee maal jettee fanaa godhu? Jalqaba maalla godhan seeta asii kondominiyeemiidha jedhanii asirraa na kaasanii innaan baqadhee dhaqeen goda kanatti gale. Amma immoo maal godhanii gaafa naqee achitti gajjellaa kanatti galu achirra dhaabatanii fincaan asii gannatti fincaa'u. Bobbaa isaanii tuubboon bobbaa isaanii dabarsu balbala mana koo dura ba'a. Amma immoo udaanii fincaanii na ariyaaru. Utuma na ariyaanii qaasa Sudaaniin na baasan. Sudaan ga'uun koo nafu. Qaasa Sudaaniin na baasan ga'ee dha'u malee. Maali yoo biyyatti dhiyoo heertuudha biyyuma heertuu? Daangaa marreerra gaa. Daangaa marreerra yoo gaa hin beennu gaa ollee bina tees hin beennu achitti hafna tees hin beennu naan galle. Mee naannoo Finfinnee kana jiraachuuf immoo bakka biraati bakka iddoo jiraattan hin qabdanii? Ammoo haadha koo. Lafa tokkitti obboleessa abbaa koo wasiila koo Dilgaasaa Galaan jira. Lafa tokkitti tokko hambaa tokko naaf kennee isheen achii qaban ture. Waggaa 2 dura kana nan qaban ture. Taabotatu jaallatee kenniif irraan ka'unnaan amma isaaniif inni isa ammoo isheen qabu ishee achis isaaniif inni isa amma qabeenyaan qabu haadha manaa koo duwwitti. Mana kan koo waaqarra jedhuufis amanuun dadhabaa. Haadha manaa kee immoo eenyutti amanta? Ishee immoo itti amantee kan kootachaa jirta ammatti? Maali anoo mootummaan jedhan kun waan hundumtuu as yoon deeme kan mootummaa achi